Nagaan Waaqayyoo duba keenyaaf haa ta'u, guyyaan irraa akkuma sirrii dubbatame guyyaa gammachuuti. Haala kam keessa yoo jiraanne namoota keenyaatiif guyyaa gammachuuti. Addunyaattis guyyaa gammachuuti. Guyyaa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfeeffamuudhaan torban darbee addunyatti Waaqayyoon baay'ee galateeffannee turre. Waa'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ulfeessine har'as immoo akkuma dubbatame isuma sanaadha kanaatiif kutaan irra dhufannullee isuma gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee sa'aatii booddee galgala sa'aatii ibentii galgala sana ta'edha. Torban irraa yoo yaadde ganama wanta ta'e bayyuu boroo wanta ta'edha kan dhagaa turre. Dubartoonni akka isaatii gara awwaalichaa dhaqanii awwaala keessaatii isa dhabanii daganaa deebi'anii misraachoo himanii bartoonni warri kaan illee dhaqanii isaanis dhaqanii dhabanii wanta ganama sana ta'e irratti torban darbe kan ilaalaa turre. Har'a garuu galgala sana maal fakkaata ture? Galgala gaafa sanaadha, guyyaa gaafa sanaadha galgala maal fakkaata ture kan jedhu gara sana ilaalla. Har'a lallaba gabaabaadha kan dhaggeeffannu. Tarii seenaa waldaa kiristaanaa kana keessatti yeroo jalqabaatii fi waldaa lallaba gabaabaa dhageenye gallee jettu ta'a. Kana baay'ee siin tursu. Seenaa mataa jechuudha. Lallaba baay'ee gabaabaan lallabaa yaasaa tokko lakkaan caaltu. Haa ta'u malee isaatti waa'ee gaafa sana ta'ee guyyaa sanaadha kan lallabuun akka sila dubbifame wangeela Yohaannis boqonnaa 20:19 ilaalle guyyaa jalqabaa torbanii gaafa sanbata guddaadha sana galgala gaafa Gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e galgala jechuudhaan bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii ta'an yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedheetu seenaa isaatti fufata. Seenaa kana yeroo ilaallu tarii wanti tokko abstraaktii ta'uu danda'a wanta yaada namaadhaan ala ta'e tarii akka Gooftaa Yesuus mana keessa gale. Balballi cufamaa sababii tureetii fi keessaa cufame sababii ta'eef namni bakkeedhaan galuu hin danda'u. Balbala keessaa cufame namni bakkeedhaan galuu hin danda'u. Garuu balbala keessaa cufatanii taa'u gidduu isaaniitti galee dhaabateedha. Akkamittiin ta'ee akkamittiin galee nu rakkisuu danda'an. Girgiddaan isa dhaabuu hin danda'u. Bantii kun isa dhoowwuu hin danda'u. Balballi hin banamne akkasumatti keessa galee gidduu isaanii dhaabbate. Kanaatiif sarpiraayisii ta'uu fakkaata. Nama sodaachisuus hin danda'a. Nama rifaasisuu hin danda'an haalli kanaadha. Garuu dhufee akka gidduu isaanii dhaabbateen sagalee tokko dubbate nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Waa'ee nagaatti dubbachuun barbaada. Har'a biyya lafaa kanas yoo ilaalle iddoo hundumaa yoo ilaalle haasaan jiru waa'ee nagaati. Nagaa barbaacha, nagaa buusuudhaaf nagaa barbaacha kan jedhamu iddoo hundumaatti kanatti dhaga'ama. Waraanni biyya keessatti taa'aa jiru biyya lafaa hundumaa yoo ilaaltan nagaa barbaachaaf kana booleedha. Nagaatu hin jiru jedhaman. Nagaa kana barbaachaatiif iddoo baay'eetti warri humna qaban, warri aangoo qaban, warri taayitaa qaban, warri aboo qaban hundumti isaanii yeroo baay'ee wal ga'u. Jaarsoliin yeroo baay'ee walitti qabamu nagaa buusuudhaaf, nagaa fiduudhaaf. Loltoonni iddoo baay'eetti walitti qabamu nagaa eeguudhaaf. Wanta baay'eetu dubbatama. Tarii macaafota caafaman keessaatii akka jaalalaaf akka nagaadhaa macaafii baay'ee caafamee jiranitti fakkaatu. Waa'ee jaalalaa irratti macaafni eessuma ta'ee amma jaalala irratti caafamee jiru jiru. Namoota baay'eetu dubbata. Waldaa baay'eetu lallaba. Namooti ni caafan, namooti bakkeedhaa caafan hundumtinuus waa'ee jaalalaa caafu. Intaansi waa'ee nagaati. Waa'ee nagaa kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee dhimma nama dhimmuudhas. Haala biyya keenya keessatti ta'ee yeroo muraasa asitti wanti ta'e hundumti keenya beekna. Gurri keenya gara sana sababii ta'eetiif. Nagaan biyya keessa hin jiru sababii jedhameetiif. Nagaa deebisuudhaaf jedhamee labsiin atattamaadhaa labsame biyya keenya irratti. Maaliif labsame maaliif barbaachise immoo jedhanii nagaaf tasgabbii buusuudhaaf kana gooneef. Maaliin hojii isaa maal hojjetama immoo jedhamu immoo tarii nagaa buusuu caalaa nagaa isa jiru booressuu ta'a.
Sababii kanaatiif nagaa fiduudhaaf yookaan tasgabbii fiduudhaaf jedhamee inni labsame labsiin qoodi nagaa fiduudhaa iddoo baay'eetti iyyuu nagaa isa jiru iyyuu ishee majiitu iyyuu balleessaa. Namoota kaleessa karaarra deemu iyyuu akka isaan karaarra hin deemne akka isaan manaan baane gochaa manatti deebisaa. Hojii namaa, tarkaanfii namaa, dubbii namaa, walitti qabama namaa, haasaa namaa hundumaa murteessaa. Uumamaan kan namaa kenname mirga dhala namaa hundumaa sarbaa. Amma yeroo kana gaggeeffamaa kan jiru beeknaan. Kun kan haasamu garuu nagaa fiduudhaaf kana godhee dhamaan. Kanaatiif hiikaan nagaadhaan maalinni nagaa uumuudhaaf nagaa balleessuu barbaachisa yoo ta'e nagaan inni jedhamu kun isa kami? Maalinni hiikaa isaa akkamittiin nagaa? Nagaan eessaa dhufa? Akkamittiin argama? Nagaan afaan qawwee keessaa argama moo? Nagaan namoota walitti ta'anii haasa'uu keessaa argama moo? Nagaan kana cacallu godhanii hundumaa dhiisanii kadhachuu keessaa argama moo? Nagaan akka lootanii namaa kennama moo? Nagaan eessaa dhufa? Biyyi lafaa kan wallaalee har'a isa kana. Naannoo Miidil Iistii yoo fudhanne biyya Afgaanistaan, biyya Iraaq, biyya Tarkii, biyya Siiriyaa bakka jeequmsi jiru hundumaa, bakka rakkinni jiru hundumaa wanti ta'aa jiru, wanti godhamaa jiru hundumti nagaa deebisuudhaaf xiyyaarri balali'aa jiru, boombiin darbatamaa jiru, taankiin achitti fe'amaa jiru nagaa deebisnaadha. Inni keessaa ofirraa lolu nagaa keenya eeggannaadha. Egaa nagaan kun hiikaan isaa maalinni? Eessaatis argamaa? Har'a ganama biyyatti bilbileetanii dhugaa godinaa godhu hiriyaa godhu tokko argitanii haasaa ture. Attamii har'a waldaan adeebiyaa jiraa jedhe. Attam waldaan innaan har'a waldaan duwwaadhaa jedhe. Maalii jennaan waa lamaaf duwwaadhaa naan jedhe. Tokkoffaa ayyaana waggaati. Har'a ayyaana waggaati namoonni hundumtuu mana jiraa jedhe. Lammaffaa noo ishee akka nagaan argamuutu ta'ee namni gammadeeraa. Noo ishee of gadhiiseeraa. Haalli itti toleeraa. Kanaaf itti namni gammachuudhaa fi mana oola ayyaana waggaa kana dhufeetu baay'ee itti toleetu mana jiraarra namni naan jedhe. Namtu haasoo mutanii hibboo tokko gaafa deeme. Hibboo beekame hibboo kanan isin gaafa addaatanii hibboo kana fuutanii galtanii irratti yaaduu dandeessu. Hibboon kuni asuma macaafa qulqulluu keessa isa jiruudhaan maal jedhaa hibboon kun isa nyaatu keessaa nyaati bahee isa jabaa keessaa immoo waan mi'aatu baheedha. Isa nyaatu keessaa nyaanni bahee isa jabaa keessaati immoo waan mi'aatu bahee kan jedhu hibboo jira. Hibboo kana beektu macaafa qulqulluu keessatti mootii dhageessanii beektan jirtu. Hibboon kun yeroo isaatiif cimaa ture sababii ta'eef salphaatti ni hiikamne hibboo kana hiikuudhaaf karaa adeemameetu ture. Wanta godhameetu ture. Garuu waan isaa liqqiidhumaan neencha caalaa kan jabaatu hin jiru. Damma caalaa kan mi'aawu hin jiru. Isa nyaatu keessaa nyaanni bahe cimaa keessaatti waan mi'aawu bahe. Hibboon kun ilaalaa jedhe. Mootummaa amma qabu caalaa mootummaa jabaan hin jiru. Namoota ammachi keessaa dubba'aa jiran kana keessa caalaa moo kan mi'aawu hin jiru. Wanta mi'aatu dubba'aa jira. Wanta mi'aatas dhufaa jira. Yeroo isaa yeroo Waaqayyo yeroo ta'u Waaqayyo isa jabaa keessaatii waan nyaatamu waan mi'aa baasan.
haala hin danda'amne keessaatii haala nagaa fiduu hin danda'amne keessaatii Waaqayyo karaa ofii isaatii yeroo inni nagaa gara namaatti fidu jiran. Karaa namni yaadeen dhufu nagaan. Gara kutaa keenya har'aatti yoon isin deebisee guyyaan isaa guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ture. Sagalee naannoo Yerusaalem keessaa guyyaa lama dura jeequmsa guddaatu ture. Nama namoota baay'ee geggeessu, nama namoota baay'ee duukaa deeman, nama jaamota baay'ee, nama dhukkubsattoota gargaaree, nama koominitii keessatti, hawaasa keessatti jaallatamaa ta'e namni duukaa deemu tokkotti qabanii fannisan. Kanaaf jeequmsa ture. Sodaatu ture warra duuka buutuu gooftaa Yesuus duukaa ta'an duratti. Duuka buutonni isaa nama 12 duwwaa miti jedhan yeroo sana. Nama 12 duwwaa miti. Warri 12 warra ergamoota farrafaman kana duuka buutonni isaa baay'eedhaan. Phaawulos akka jedhu Qorontoos isa duraa 15 keessatti erga du'aa ka'eetillee booddeedha al tokkichi nama 500 illee mul'ateera jedhan. Erga du'aa ka'ee booddeellee. Namoota baay'eedha duuka buutuusaa kan turan. Sanii gaafa naasuun isaan gubbaa ga'ee gaafa jimaataa sana miti. Bartoota isaa duukaa gaafa sanbata guddaa gaafa du'aa ka'uu isaatiiti. Sababiin isaa Yesuus Kiristoosin dhaqanii owwaalanii owwaalichi akka hin banamneetiif dhagaa guddaa irra kaa'anii dhagichi akka hin sochooneetiif chaappaa Phiilaaxoosiin cufan. Akka namni tokko illee hin banneef guyyaa sadiif. Haa ta'uu malee isaatiin gaafa guyyaa sadaffaadhaa dhagichi isa jirraa ka'ee utuu eegaa jiranii dhagichis ka'ee Yesuus Kiristoos awwaala keessaa ka'ee deeme. Kanaaf yeroo dhufan dhagichi iddoo isaan jiru chaappaan sun citeera. Yesuus Kiristoos reeffi isaa achi keessa jiru. Sababni kanaaf naasuu guddaatu ture. Yihuudoonni hangafoonni lubootaa warri aboo qaban Yihuudoota keessaa hundumti isaanii yeroo isaan kaanitti xiyyeeffatan turan warra duuka buutuusaa. Kanaatiif iddoo kanatti yeroo ilaallu galgala sanadha. Manatti galanii sodaataniitu sodaarraa kan ka'e keessa mana isaanii cufatanii taa'uu jedhan. Kan kaan immoo magaalaa gadhiisanii kan deeman turaniif. Gaafa gosa sababiitti kan deeman sokkaniif. Abdii kutatanii sodaatanii yaaddaanii. Warri hafan garuu mana keessatti galaniitu akka kanaa manatti galaniitu mana keessa cufatanii taa'aa turan. Sababiin isaa ala nagaatu hin jiru. Gadi ba'anii deemuudhaatiif nagaatu hin jiru. Sodaatu jira sababii ta'eetiif. Yaaddootu jira sababii ta'eetiif. Waan isaan doorsisu, waan isaan sodaachisutu ala jira sababii ta'eef. Hamma danda'ametti mana keessa galanii mana keessa cufatan. Yeroo kanatti ilaalu. Yeroo isaan sodaatanii abdii kutatanii sababii nagaan hin jirreef mana keessa taa'anitti gooftaa Yesuus gidduu isaaniitti argamedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Waan isaan dhaban nagaa akka ta'e beeka. Waan isaan barbaachisu nagaa akka ta'e beeka. Naannoo isaaniitti kan barbaachisu nagaa akka ta'e beeka. Buddeena nyaadhaa buddeena isinii fidaa hin jenne. Waa qabduu bisaan qabduu daadhii ta'e isinii geddaraa hin jenne. Garuu kan isaan barbaachisu yeroo sana nagaa waanta ta'eetiif gooftaa Yesuus nagaa kenneef. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Waan isaan barbaachisu yeroo sanatti yoo jiraate nagaa duwwaadha. Kan isaan barbaadan. Sababii kanaatiif akkuma iddoo isaatti kanatti ilaallu balbala isaa qabee hin agarru, girgiddaa cabee hin agarru, garuu gooftaa Yesuus dhufee gidduu isaanii dhaabate. Waa'een du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sarpiraayisii hin turre bartootaatiif ta'uu ni danda'u. Garuu sarpiraayisidha ta'uun isaanii gubbaatti ni ture. Sababiin isaa dubbatee ture guyyaa sadii booddee du'aan kaa'ee. Namni guyyaa sadii booddee mana kee dhufa yoo jedhee gaafa guyyaa sadaffaa mana kee dhufe sarpiraayisii godhu oolanii sitti gala sababii ta'eetiif. Yesuus garuu dubbatee hundi isaaniitti. Ilmi namaa fannifamaa guyyaa sadii booddee du'aa kaa'ee. Kanaatiif du'aa ka'uusa sarpiraayisii ta'uu ture. Abdiidhaan eeggachuu isaa ture. Haa ta'u malee isaatii was surprise for them. Baay'ee isaan dinqisiise. Tumanis immoo isa Maariyaam dhuftee himte sana illee hin amanne. Isa bartoota keessaa warri kaan dhaqanii arganii dhufanis hin amanne.
Garuu feeroonni gidduu isaaniitti argatu baay'ee isaan dinqisiisa. Waan isaan iyyaan isaa guddeef. Manni balballi isaa cufamee maskootii hin qabne girgiddaan isaa dhagaa ta'ee warra Yihuudaarraa yookaas immoo Yihuudotarraa nu ittisaa nu eega jedhanii waan isaan amanatti ta'an kuni Yesuus filatamaa ture. Kanaatiif keessa gale. Waa sadii dubbate. Nagaan isiniif haa ta'u. Hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhee hafuuratti gaafateedha. Sadaffaa irratti immoo aboo kenneef. Namootaaf cubbuu isaanii yoo dhiiftaniif hin dhiifamaaf. Yoo isin hin dhiiftan ta'e ammayyuu hidhamanii taa'u cubbuu isaaniitiin. Kana aboo isinii kennaniidha. Maali wanti guddaan akkanaadha? Wanti akkanaadha. Nagaa, hafuura qulqulluu, aboo. Kana fidee gara isaanii dhufee. Har'a gaasa kanaadhaan sagana gara ofii keenyaatti finnee yoo ilaallu maal fakkaata? Gara ofii keenyaatti, gara jireenya keenyaatti. Awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo ilaalle gaafa sana ganama awwaallichi banamaa ture. Yesuus gadhiifamee bakkee ture. Ergamoonni garuu awwaala keessa turan. Awwaala ofii isaanii keessa turan keessaan cufatanii. Awwaalli gooftaa Yesuus bakkeedhaan cufame. Jechuun karaa bakkeedhaan cufaniitu chaappaatti ka'an. Kan ergamoota garuu karaa keessaa cufame. Wanta karaa keessaa cufame, wanta abbaan beekee ofitti cufee awwaala hojjetatee ofitti cufate namni namarraa banuu hin danda'u. Karaatti galee banuu qabu. Akkasii kana gooftaa Yesuus duwwaatu namarraa bana. Awwaala akkasii gooftaa Yesuus duwwaan namarraa bana. Baay'een keenya garuu awwaala kanaa hojjetanii jiraachuu dandeenya ta'a. Kan namni bakkeedhaan nutti cufatu ta'ee kan ofii keenya ofitti cufne. Kan ofii keenya keessa gallee gadi ba'uu dadhabe. Akkasii kana egaa gooftaa Yesuus duwwaatu galeetu nagaan siif haa ta'udha. Isa duwwaatu humna namaa kenna. Akka ofirraa bannee baanuuf awwaala kana keessaa jira. Wanta baay'eedha awwaalicha keessa kan nu galchee jiru. Akka ergamoota kanaadha. Tu wanti gammachuu jiru, tu wanti nama gammachiisu waan baay'een jiru, ililchuun utaaluun nurra jiru, du'a ka'uu odeessuun utuu nurra jiru, sababii baay'eetiif awwaala keessa kan jiru baay'ee kennu jira. Isa kanaadha egaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara namoota kanaadhaa kan inni dhufu. Nagaan isiniif haa ta'u. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Namoota empaawarii gochuudhaatiif cabsitee akka baadhuuf. Biyya keenya guutummaatti illee yoo ilaalle awwaala bal'aadha. Awwaala bal'aadha. Keessa deddeebi'anii malee. Erga gadi ba'uu hin dandeenye, erga waa hojjechuu hin dandeenye, erga nagaan deddeebi'uu hin dandeenye ofitti cufatanii taa'u. Awwaala. Isa kana keessa egaa gooftaa Yesuus kan inni galuu danda'u, gooftaa Yesuus duwwaa keessa galuu danda'a. Bakkeedhaatiin namni gargaaru, namni nama gargaaru rakkisaa erga namni keessatti balbala cufateeti. Isa keessaadhaa abbaadhuma keessaa cufitu bana. Isaaf immoo humna barbaachisan namni ofii isaatiin waa gochuu hin danda'u, ofirraa bahuu hin danda'u namni. Kanaatiif hafuura qulqulluu barbaachisaadha. Humna hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Jabina argachuudhaatiif, ka'uudhaatiif, deemuudhaatiif, balbala banachuudhaatiif, gadi baanee deemuudhaatiif. Aboo akkanaadhaa gooftaan Yesuus nu kenne. Har'a guyyaa irratti sagaleen gammachuu yoo jiraatu hunduma keenyaatiif isa kanaadhaan. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara keenya gara tokko keenya dhufa. Sababii adda addaa qabaachuu dandeenya hundumti keenya. Sababii dhukkubaatiin balballi keenya kan cufamee awwaala keessa kan galle. Sababii dhimma adda biraatiif dhimma namni tokko hin beekne ofii keenya waan kan beeknu of murteessinee namarraa of ittifnee
Abbaan manaa haadha manaatti kennin, haati manaa abbaa manaatti kennin, obboleessatti kennin, dhimma mataa keenya rakkina mataa keenya ofii keenyaati ammannee laphee keenya keessatti awwaala keessa kan teenyu. Sakanaaf bolee tokko Waaqayyo duwwaasuma gargaara. Sakanaaf dhagaa Gooftaa Yesuus kan inni abdachiise hafuura qulqulluu si barbaachisa kan inni jedhe. Hafuura qulqulluu fudhadhaa kan inni jedheen. Rakkina baay'ee ofii keenyaan hiikuu hin dandeenyu. Rakkina baay'ee namatti himannees namni nuu hiikuu hin danda'u. Rakkina baay'ee qabaachuu dandeenyaan. Isin maqaa isaa hiikuu dandeessu. Waan baay'ee jechuu dandeenyaan. Iddoo akkanaadhaa kan namaa ga'u, kan namaa birmatu, kan namaa dhufu yeroo nuyi hin yaadnetti, yeroo nuyi tasumallee nuu taa'an jennetti Yesuus akka dinqataadhaan nu bira dhufaan. Karaan yeroo deemaa dhufu faana isaa nageessa nu baddaa jira. Bubbeen bubbisaa hin dhufu. Qilleensa raasaa hin dhufu. Gooftaa Yesuus yeroo kana keenya dhufu. Daggala cabsaa hin dhufu. Malakata afuuffachaa dhufu gara keenya. Garuu gaafa guyyaan isaa ga'u isuma agarra jireenya keenya keessatti. Akkamittiin akka dhufu beeknu garuu jireenya keenya keessa galee jireenya keenya goonni gaddaruu agarraa. Kanaaf ayyaanni du'aa ka'uudhaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kuni ulfeeffannu waan akkanaadhaa fidee dhufa gara keenya. Gammachuu akkanaadhaa fidee dhufa gara keenya. Warra abdii kutataniitiif, warra sodaatanii mana cufatanii ta'aniitiif gammachuu guddaan isa kana. Wanti baay'een haalli yeroo baay'ee yaada keenya gaddaruu danda'a. Gaafa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoota magaalaa sana keessa turan, gaafa sana achuma turan, ganama sana achuma turan. Gara guyyaa garuu sababiitti warra ba'aa deeman, karaa Emaa'us jedharra deeman. Egaa gaafa roobiidhaa obboleessi keenya nu barsiisaa ture, gaafa roobiidhaa karaarra deemaa turan. Gaaffii lama wajjin nutti menuu dhiise baasaa. Ofiifis naan gallee ammas beekuu kan jedhu. Tokkoffaa ayyaana du'aa ka'uuti gammachuun isaanii kan jiruuti maaliif gaddaa deemu, maaliif cooligaa deemu. Lammaffaa guyyaan isaa ayyaana du'aa ka'uu magaalaa keessa jiru maaliif itti baadiyyaa deemu ittuma turanii. Salphaa miti. Akkuma isin dubbadhee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos taasisa ta'uu irra ture. Garuu akka kanatti dubbatu. Nutillee kana yaadnee ture. Israa'eliin bilisa baase jennee kan nu yaadee ture nama jabaa ture. Bilisummaa keenya nu deebisa jennee yaadnee ture. Harka warra Roomaa jalaa nu baasa jennee ture. Haasaa beekaa, dubbii hin danda'a, yaadi isaa gaariidha. Yeroo dubbatu qajeeltoo dubbataa, dinqii baay'ee nu gochaa ture. Bilisummaa keenya nu deebisa jennee yaadnee ture garuu fudhanii fannisan. Maal goona kana booddee? Maal eeggata kana booddee? Nagaan eessa dhufa kana booddee? Jechaa deemu. Baadiyyaatti deemu. Kanumarra immoo kan caaluyyummaa dubartoonni tokko ganama achi dhaqanii dhufanii du'aa ka'ee namni jiru nuun jedhanii. Nu keessaas gadi tokko dhaqanii isaanis akkuma kana odeessanii waama sanaa isaa nuun beenu. Maal goona kana booddee? Abdii kutannaa. Miila Luqaas yeroo dubbistanii gadhiistanii maayidhaa Yesuus gaafa sanaa macaafa baneefiidhaan ija isaaniis baneefiidhaan waa'ee owwaala banamaa, waa'ee macaafa banamaa, waa'ee ija banamaa dubbata Luqaas gaafa sana. Namoota kana irratti iji isaanii qabamee ture sababii ta'eetiif Yesuusin arguu hin dandeenye. Sammuun isaanii qabamee ture sababii ta'eetiif macaafas dubbifachaa turan, isa qorachaa turan, isa itti himamaa ture hubachuu hin dandeenye. Yeroo sammuun cufamu, yeroo iji cufamu baay'ee rakkisaadha jedha namni waan godhu hin beeku. Waan hojjetu hin beeku. Maal akka godhu hin beeku. Awwaalli banamaan gaafa sana. Iji banamaanis gaafa sana. Iji banamuunis gaafa sana. Macaafi yeroo raajotaatii kaasee hamma Kiristoositti banameef gaafa sana. Gaafa Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu kanas ta'a. Awwaallis nu banama. Iji keenyas nu banama. Sammuu keenyas nu banama. Yesuusii wajjin deemuun baay'ee gaariidha.
Yesus immoo gara tokko keenya dhufa. Mana tokko keenya dhufa. Addamitti dhufa isaan hin beeku. Formulaan qabu garuu hin dhufan. Karaa kana jedhu formulaan qabu garuu Yesus yeroon isaa yeroo ga'u mana tokko keessa ni dhufa. Hojiidhaan agartu. Yeroo inni hojjetu, yeroo inni jireenya keenya geggeessu, yeroo inni mana keenya geggeessu, yeroo inni yaaddoo qabnu rakkina qabnu keessaati nu baasu. Gedderama akkanaadhaa yeroo agarruudhaan. Isatu hojjete agarra. Nuti hojjete miti. Akka manni formulaatti baafnu miti. Kana godhadhaa miti. Soobii fudhadhaa guyyaa 5 soomaa kadhadhaa nama kadhachifadhaa jechuu miti. Wantoonni kun yeroo tusaan kadhatanii miti jedhamu. Tusaan sodaatanii rommanii ta'anii amma dhufanii balbala cabsanii nutti galu jedhanii tusaan ta'anii sodaatanii jiraniiti. Yesus gidduu isaanii darganii nagaa isaanii kenne. Kanaatiif gooftaan keenya Yesus Kristos har'a gara tokko hunduma keenyaadhaan dhufuu barbaada. Mul'ata keessatti, mul'ata Yohaannis keessatti kunoo balbala dura dhaabadheetanii balbala rukutaa jedhan. Yoo dhaabatte nu langalaa jedhan addinatti garuu kana jedhu. Addinatti garuu balbala dhaabanaa jedhee gaafatamu gooftaa Yesus. Maaliif warra sanaan balbala dhaabanaa jedhaa? Maaliif warra kana akkasumatti galee? Warra Loodooqiyaatiin balbala dhaabanaa jedhee balbala rukuta. Warra kana garuu ofumaan dhufee gale. Maaliif kana godhe gooftaa Yesus? Maaliif kana garuu maal lachuu isaanii gidduu jiru? Warra Loodooqiyaatiin wanta jedhu dhageessaniittu warri Loodooqiyaatiin itti of ilaalu turan. Ani hundumaa guuttadheeraa, hundumaa qabaa, hundumaa beekeeraa warra ofiin jedhan turedha. Isin garuu jaamaadha. Ati hundumaa iyyuu qabdu. Geessifadheera jettaa, qaba jettaa, warra akkanaatu balbala cufatee taa'u. Warra sodaatee taa'u tuuteen akka kanaa. Warri kun sodaarraan kan ka'e balbala cufatanii taa'u. Warra waan tokko hin qabne, gargaarsa hin qabne. Milishaan bakkeedhaan dhufee nu gargaaru yookaan immoo wanta adda dhufee nu gargaara hin jenne naayin waamuu warra hin dandeenye, poolisii waamachuu warra hin dandeenye, warra waan tokko hin qabnetu balbala cufatee taa'u. Warri sun garuu warra badhaadhoo warra hundumaa qabna jedhan warra of argan balbala keessan cufatanii taa'u. Isaan sanaa afeeraa gaafate gooftaa Yesus. Yoo naa galtan isin gargaara. Isin jaamota, isin qullaa keessan uffata yoo qabdan. Yoo balbala dhaabattan oolan isinitti galaa akkasiin ija keessanii dibataniif kuulii isinitti gurguraa isinitti himnaa dheera. Ija qoricha ijaa isinii fidaa. Jaamaadha nagartan isinii. Balbala dhaabanaa barbaadde jedhan. Yoo dhiiftan dhimma keessa jedhe gooftaa Yesus isaanii. Warri kun garuu da'oo sababii hin qabaanne, gaaddisa sababii hin qabaanne, nama isaanii lolu, nama isaanii dubbatu sababii hin qabaanneetiif. Yesus ofuma isaatii gidduu isaanii dargame. Har'a warra kam keessa jiran? Warra hundumaa geessifadheera, beekeera, hubadheera jennee balbala cufannu moo? Warra hunda hin qabnu, agoos hin qabnu, kana gochuus hin dandeenye, gatamneerra, tuffatamneerra, dhiibamneerra. Rakkinni koo kana na godheera, cubbuu koo kana na godheera, sana dhabuu kana na godheera, iyyumii kana na godheera, maaloo kana na godheera, obboleessi koo kana na miidheera warra jennudha. Gargaarsa warra barbaachisuuf Yesus ofuma isaatii deemee gargaara. Kan garuu nu gaafata. Eeyyama keenya nu gaafata. Har'a gooftaa Yesus Kristos inni du'aa ka'e, humna du'aa bu'ee du'aa inni ka'e, hundumaa gochuu danda'u. Inni seenaa namaa geddaru, jireenya namaa geddaru har'a gadhiifameera du'a keessaatii. Nuusi irra gooftaa Yesus gadhiifameera. Wala keessa jiru, du'ee jiru, hidhaa keessa jiru, manni itti cufamee jiru. Kanaatiif bakka barbaadetti yeroo barbaadetti iddoo barbaade deemuudhaatiif hin danda'amu. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdii guddaa kana qaba. Har'a abdiin inni salphaan miti gabaabaatti sitti immoo isa kana. Tuuti keenya Waaqayyoon galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Iddoo nu jirrus waan nu keessa jirrus
ati beekta. Haalli biyya lafaa kanaa si gararraa ta'e olitti seenuun danda'u kan iti jettu jiru. Amma amantoonni fuula kee dura jirra. Gara laphee keenyaatti kottu. Balbala akkati rurrukuttutu hin taane akkati ol seentu si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ammas jireenya keenyatti ol seeni.